Miidhaa yeroo dheeraa iskiriinii ilaaluun guddina daa'immanii irratti qabu. Nagaan koo isin haa ga'u. Har'a mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e irratti waliin mari'anna. Mata dureen keenyaa miidhaa yeroo dheeraa iskiriinii ilaaluun guddina daa'immanii irratti qabu jedhudha. Har'a bilbiloonni harkaa, taabilootiin, kompiitaroonnii fi televezyiinoonni jireenya keenya keessatti bakka guddaa qabu. Barachuuf, odeeffannoo argachuuf, hojii salphisuuf faayidaa guddaa qabu. Garuu yeroo to'annaa malee fayyadaman keessummaa daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Gaaffiin guddaan daa'imni keenya guyyaa tokko keessatti sa'aatii meeqa iskiriinii dura dabarsa? Yeroon sun guddina isaa irratti maal dhiibbaa qaba? Mee waliin haa ilaallu. Miidhaa fayyaa qaamaa. Miidhaan jalqabaa qaama irratti mul'atudha. Daa'imni yeroo dheeraa bilbila yookiin televezyiinii dura yoo ta'e, sochiin qaamaa ni hir'ata. Taphaala, fiigicha, kubbaa taphachuu fi hojii qaama biroo irraa fagaata. Kunis furdina qaamaa yookiin obesiitii, dadhabbii qaamaa, laaffina maashaalee, rakkoo dugdaa fi mormaa, rakkoo qaamaa sirriitti guddachuu dhabuu fiduu danda'a. Kana malees ifni cuquliisni yookaan bluu laayit iskiriinii keessaa ba'uu hirriba jeeqa. Daa'imni hirriba gahaa yoo hin arganne ganamaa ni dadhaba. Barnoota irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Sammuun isaa sirriitti hin boqotu. Yeroo dheeraa iskiriinii ilaaluun ijas ni miidha. Ijji ni goga, ni dadhaba. Mataa dhukkubbii uuma. Yeroo dheeraa booda ijaan fagoo arguu irrattis rakkoo uumuu danda'a. Tuqaan inni lammaffaan miidhaa sammuu fi barnootaa geessisuu danda'a. Sammuun daa'imaa yeroo guddachaa jiru waan arguu fi dhaga'u hunda irraa barachaa jira. Viidiyoowwan saffisaan jijjiiraman, taphoonni elektirooniksii sammuu daa'imaa yeroo hunda waan haaraa akka barbaadu taasisa. Kanaaf xiyyeeffannaan ni hir'ata. Kitaaba dubbisuun ni ulfaata. Barnoota keessatti bu'aan barataa daa'imman sanaa gadi bu'a. Yaadachuun ni dadhabama. Rakkoo murtee sirrii kennuu uumamuu danda'a. Qorannoowwan hedduun akka agarsiisanitti yeroo dheeraa iskiriinii fayyadamanii daa'imman barnoota isaanii irratti bu'aa gadi aanaa argamsiisu. Tuqaan inni sadaffaan miidhaa afaanii fi walqunnamtii namoota waliiniiti. Daa'imni afaan kan baratu maatii isaa waliin haasa'uunidha. Bilbilaanii miti. Yoo daa'imni yeroo baay'ee iskiriinii ilaale jechoota haaraa barachuun ni hir'ata. Dubbachuun ni harkifata. Gaaffii gaafachuun ni xiqqeessa. Maatii waliin haasa'uun ni hir'ata. Kunis guddina afaanii fi dandeettii walqunnamtii irratti dhiibbaa guddaa geessisa. Tuqaan inni afuraffaan miidhaa miiraa fi hawaasummaa daa'imman irratti fiduu danda'a. Daa'imni maatii fi hiriyoota isaa waliin yeroo dabarsu jaalala, kabaja, obsaa fi wal hubannaa barata. Garuu yeroo baay'ee iskiriinii irratti dabarsuun kophaa ta'uu ni dabala. Aarii fi dheekkamsa ni dabala. Yaaddoo yookaan neegziitii ni dabala. Dhiphina sammuu yookaan dipireeshinii daa'ima san irratti ni fida. Miidhaa nama biraa hubachuu, impaatii ni hir'isa. Kana malees yeroo baay'ee taphoota jechuun waraana, lolaa fi jeequmsa agarsiisan ilaaluun amala lolaa fi jeequmsaa daa'imman san irratti guddisa. Daa'imni wantoota intarneetii irraa argu hunda gaarii ta'uusaa yaaduu danda'a. Kunis amala badaa, afaan badaa fi hojii hin malle akka hordofu taasisa. Akkasumas saayibar buuliing arrabsoo fi doorsisa intarneetii irraa barata. Namoota hin beekamne waliin walqunnamtii balaa uumachuu danda'a. Qabiyyee umurii isaanii hin taane arguun kan akka mudatan taasisa. Tuqaan shanaffaan maatiin maal gochuu qabaa kan jedhu irratti wal wajjin haasa'u. Teknooloojiin
jireenya keenyaaf isa fayyadu waan ta'eef akka diinaatti ilaaluun hin barbaachisu. Garuu immoo sirnaan fayyadamuun barbaachisaadha. Maatiin guyyaa guyyaan yeroo iskiriinii daa'immanii daangessuun baay'ee barbaachisa. Halkan ciisuun dura yoo xiqqaate sa'aatii tokko dura iskiriinii dhaabuu. Yeroo nyaataa bilbilaa fi televizyiiniiwwan cufuu. Daa'imman waliin kitaaba dubbisuu. Alatti akka taphatan daa'imman jajjabeessuu. Isaan waliin yeroo haasa'uu fi taphachuu qabachuu. Qabiyyee isaanii ilaalan hordofuu. Keessattuu yeroo silkii fayyadaman qabiyyee isaanii hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan dura ofiis bilbila yeroo hunda akka hin fayyadamne ta'uu. Daa'imni waan jedhu caalaa waan argu irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Jaalatamtoota keenya, teknooloojiin kenna dhugaadha. Garuu yeroo sirrii fi kaayyoo sirriidhaan yoo hin fayyadamne guddina daa'immanii irratti miidhaa cimaa geessisuu danda'a. Daa'imman keenya bilbila caalaa jaalala keenya barbaadu. Isaan viidiyoo caalaa yeroo keenya barbaadu. Tapha elektirooniksii caalaa taphannaa keenya barbaadu. Har'a murtoo sirrii yoo fudhanne boru dhaloota fayyaa, beekaa, naamusa gaarii qabuu fi mootummaa Waaqayyoof biyya isaanii tajaajiluu ni horan. Mee daa'imman keenyaaf yeroo haa kenninu. Iskiriinii miti, jireenya dhugaa haa barsiifnu. Galatoomaa jechuun viidiyoo kana xumura. Yoo viidiyoon kun isin fayyade laayikii godhaa, sheerii godhaa, akkasumas chaanalii keenya sabskiraayib gochuun viidiyoowwan barnoota biroo akka argattan isin affeerra. Waaqni isin haa eebbisu.